TV'n jireenya Ameerikaa kaabaatti qophaa'ee guutummaa Afriikaaf giddu galeessa ba'aatti yookaan Middle East karaa daandii tamsaasa wangeelaa televizyina El Shaddai. Torbanitti guyyaa tokko wiixata yookiin dafnoo galgala keessaa sa'aa 12:00 irraa hanga sa'aa 1tti kan isiniif darbu sagantaan wangeelaa amma jalqaba. Gooftaadhaan kan jaallatamtan dhaggeeffattoota TV jireenyaa iddoodhuma isin jirtanitti nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Waaqayyo immoo hunduma keenya nagaadhaaf fayyaatti nu eegee nu geggeessee galgala eebbifamaa galgala gaarii kanaan waan nu geef maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan eebbifamu. Amma torbanii sadan darban kana keessa waa'ee mul'ataa baraa jirra. Waaqayyo jireenya keessan keessatti waan haaraa akka inni jalqabe baay'ee abdii godha. Isiniinis immoo kadhadha. Waaqayyo jireenya namoota baay'eedhaa mul'ata kanaan geeddaree warra biyya lafaatiif eebba taatan akka inni isin godhuuf arras egaa barumsuma sana itti fufna. Isin yaadachiisuuf torbanarraa maaltu mul'ata miti isa jedhu immoo walii wajjiniin kaafne ilaalle. Isa jalatti qabxii tokkoffaa nuyi kaafne si malee hojjetamuu hin danda'u yoo ta'e yoo ati hin jirre ittiin fufu taanaan mul'ata miti. Mul'ati waan bara baraati. Nummoo yeroo murtaadhaaf biyya lafaa kanarra jiraanna. Kan keenya ga'ee keenya xumurree yeroo adeemnu mul'atichi itti fufaa. Yoo kanan ta'u ta'ee mul'ata miti jenneetu walii wajjiniin ilaalle. Mul'ata miti. Wanti namoonni baay'een jalqaban isaanuma wajjiniin du'a, isaanuma wajjin awwaalama, isaanuma wajjin hafa. Yoo akkas ta'e egaa mul'ata miti jenne. Lammaffaa irratti immoo inni nuyi jalqabnee hin xumurin dhiifne jalqabaa hamma dhumaatti mul'atichi waa'ee dhuma kee haasa'a taanaan inni maal miti jenne? Inni mul'ata miti jenne. Kanaaf mul'ata kee gaanii dubbii sana keessatti ilaaluun barbaachisaadha. Waa'ee ulfina kee, waa'ee badhaadhummaa kee, waa'ee guddachuu kee, suma waa'ee dhuma kee, waa'ee makoo taanaan inni maal miti? Inni mul'ata miti. Kanaaf mul'ati yeroo kennamu kaayyoo kennamuuf qaba. Isa jedhutu walii wajjiniin kaafneetu ilaalle. Waa'ee Haannaa kaafnee ilaalle. Sababa isheen wareegdeef kenneef miti Waaqayyo Waaqa wareegaan hojjetu miti. Kana naa godhan immoo kana sii godha jenna miti Waaqayyoodhaan. Akka itti isin hojjetu Waaqayyo garuumaa inni kaayyoo hamma isheen kaayyoo mucichi Saamu'eel itti barbaadamu sana argitutti eege Waaqayyo. Gaafa isheen naxxee kaayyoo sana rukuttutu Waaqayyo mucicha gadhiiseef mucichi immoo Israa'eliin qajeelummaadhaan waggaa 60 guutuu geggeesse. Egaan Waaqayyo waan kanatu Haannaa keessatti hojjechaa ture. Gaafa isheen kaayyicha bartu kenneef. Akkasuma immoo waa'ee Asteeriin kaafne. Asteeriin Mardookiyoosiin as kaa'uunsaa jedheen mootuu ta'uun kee sababa kanaafi ittiin jedheen. Sababa kanaafi. Itti fufuudhaaf kadhata gabaabaasaa goona. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Amma immoo bantii Waaqaa baniitiin hunduma keenya nu barsiisi. Ya sagalee Waaqayyoo gaarotarra utaalaa gara keenya kottu. Dhaga'uu duwwaa miti dubbii keenyaan immoo jireenya keenya jijjiiri. Yaa Waaqayyo wanti nuyi mul'ata jennee qabannee adeemaa turre yeroo dheeraadhaaf garuu ati mul'ata miti kan jette yoo jiraate har'a jireenya keenyatti adda haa ba'u. Galanni siif haa ta'u. Dubbii kee qajeelchee dubbachuuf na gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Fakkeenyaatti akka fakkeenyaatti inni nuyi fudhannu namni kaayyoo isaa utuu hin beekin badhaadhaa ta'e tokko macaafa qulqulluu keessa jira. Luqaas boqonnaa 12 guutummaa isaa hin dubbison seenaa isaas hin dubbifadhaa. Lakkoofsa 21 irra inni jiru akkas jedha. Namni badhaadhummaa ofii isaatiif tuullatee Waaqayyo biratti immoo badhaadhaa hin ta'in kun akkas ta'e jedheetu dubbata dubbii Waaqayyoodha. Ilaala. Waa'ee fakkeenyaan dubbata. Waa'ee namicha badhaadhaa tokko hin badhaadheera namichi kun erga badhaadhee booddee taa'ee yaade maal godhu eessatti naqadhu midhaan koo jedheetu taa'ee yaade jedha. Erga yaadee booddee akkas jedhee gombisaa bal'aa isaan ijaaree midhaan koo hundumaan itti naqadhaa qodaa koos keessan naqadhaa jedheetu yaade. Ergasii booddee gombisaa bal'aa sana ijaarratee akka yaadutti mul'ata gaamiti amma kun namoota baay'eedhaaf amma kun mul'ata. Gombisaa bal'aa ijaaruun gombisaa bal'aa isaa ijaare ergasii booddee midhaan immoo itti naqe. Ergasii booddee qodaa isaa keessa kaa'ate taa'ee immoo akka jedhu ofii isaatiin yaa namummaa koo ofitti haasa'urraa Waaqayyo si haa fayyisu obboleessa koo obboleettii. Namni baay'een ofitti haasa'a. Namni baay'een ofuma duwwaadhaaf jiraata. Kana keessaa Waaqayyo nu haa fayyisu. Amma gaa namichi akka jedhu ofitti haasa'am ilaaya lubbuu koo amma gaa nyaadhu dhugi gammadi sitta tolu maaliif jennaan yeroo dheeraa kan si ga'u waan nyaattu waan nuddu qabda. Gooftaa Yesuus jireenyi namaa nyaataaf dhugaatii irra dhaabatu hundee miti kun hundee ta'uu hin danda'u kun namicha gowwaana naa edana Waaqayyo si waamaa jedhee namichichi qabeenya isaa dhiisee sokke. Ergasii booddee maal jedha waa'ee namichaa? Namichi kun ofii isaatiif badhaadhee jedha. Ofiif badhaadhaa ta'e ofiif qabeenyaa tuullateetu Waaqayyo biratti inni eenyudha? Deegaadha jedha.
ofii fakkanuu badhaadhota taanu hin barbaadu waaqayyo baay'ee keessaniif horiin kenna garuu ofii keetiif ittiin akkati hammana qabaa jedhamtuuf miti isaan akkati hojii waaqayyo hojjettuuf yeroo waaqayyo horiidhaan si eebbisu horiin kun maaliif natti kenname jette yaadutu sirra jiraata sitti kenname malee kan kee miti beeki yeroo waaqayyo beekumsa sii kennu kan kooti beekumsi kun jettee yaadin maaliif waaqayyo beekumsa kana ana bira kaa'ee maalittiin hojjedhu edhiitii yaadi kaayyosa baruun egaa barbaachisaadha. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 45 lakkoofsa 4 kaasee nan dubbisa akkas jedha. Yoosefi kana booddee obboloota isaatiin maaloo gara kootti dhiyaadhaa jedhe. Isaanis isatti dhiyaatani. Inni immoo ani Yoosef obboleessa keessanii. Isa isinii biyya Gibxiitti gurgurtaniidha. Amma lubbuu oolchuudhaaf isin dura asitti kan na ergee Waaqayyo waan ta'eef isin isa na gurgurtaniif yaadaan hin dhiphatinaa. Yaadaan hin dhiphatinaa. Ofittis hin aarinaa. Waggaa lamaan kana biyyicha keessatti beelli bu'eera. Ammayyuu immoo kan itti hin qotamin hin haamaminis waggoota 5 hafe. Waaqayyo hambaa lafa irratti isiniif qusachuudhaaf warra baay'atanii of kalchuudhaaf fayyaattis isiniif jiraachisuudhaafitu isin dura na erge. Egaa Waaqayyo malee isintu as na erge miti. Inni mootichaaf abbaa namoota isaa hundumaa irrattis gooftaa guutummaa biyya Gibxi irrattis bulchaa biyyaa na godheeraa jedheetu dubbata Yooseftu. Obboloonni isaa gurguramuu sana keessa darbee rakkina mana hidhaa kana keessa darbee erga inni dhaqee hojii Waaqayyo itti barbaadu sana mul'ata yeroo ijoollummaa argaa ture sana dhaqee erga inni jiraachuu jalqabeetu beelli bu'ee waggaa 2 beelli guutummaan biyyaa waan beeleef obboloonni isaa fagoodhaa dhufani Yoosefin bira. Ergasii booddee seenaa isaa isinitti himu isin baay'een keessan beektu Yoosef obboloota isaatti of mul'ise. Ani obboleessa keessan Yoosefidha. Isa isin biyya Gibxitti gurgurtan sanaadhaani. Kanaaf isinii waa'ee na gurguruu keessanii yaadattanii hin aarinaa of isin dhiphisinaa. Waaqayyo lubbuu akkan oolchuuf jedheetu isin dura biyya kanatti na ergee jira. Kaayyoo isaa bare Yoosef. Kaayyoo gurguramuu isaati. Kaayyoo waggaa hamma kana maniidhaatti dhiphachuu isaati. Kaayyoo mul'atichaaf jedhee jibbamuu ari'atamuu isaati. Sababiin biyya Gibxii dhufeefi lubbuu oolchuudhaa jedheetu isiniinis oolchuudhaaf hafa hambisuudhaaf hambaa isiniif hambisuudhaa jedhee namoota baay'ee hambisuudhaa jedheetu Waaqayyo akkanii biyya lafaa guutummaa nyaachisuu jedhee isin dura iddoo kanatti na erge. Isintu na erge malee isintu na erge miti Waaqayyotu na erge. Kanaaf of rakkisinaa jedhee. Yeroo na dhufu immoo mootichaa fi maal na godheedha abbaa na godhee jedha. Mana mootichaa guutummaa keessa warra jiraatan irratti immoo gooftaa na godhee jedha. Biyya Gibxi guutummaa irratti immoo maal na godhe jedha bulchaa na godhee jedha. Bulchaa biyyaa na godhee. Kana ta'uun koo jedha. Kana ta'uun koo hundumtu sababi isaa tokko duwwaadhaaf jedha. Ana Yoosefin biyya lafaa irratti maqaa koo beekamaa gochuudhaaf otoo hin taane kaayyoon isaa lubbuu oolchuudhaaf jedha. Maqaan Waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kaayyoon mul'ata kana maanni kaayyoon isaa lubbuu oolchuudhaaf jedha. Waggaa beelaa waggaa 7tu jira. Waggaa beelaa waggaa 7 sana keessan midhaan biyya lafaarra jiru waggaa quufaa 7 turan keessatti midhaan walitti qabee nama saba koonaa nyaachisu nama ittiin daadhee biyya lafaa sooru jedhee Waaqayyo Yoosefin waan qopheeffateefi mul'ata kanatu Yoosef isa of keessatti baatee mul'aticha guddisee fidee achiin ga'e. Kanaaf kaayyoon isaa waa'ee isin na ari'achuu waa'ee ani immoo ari'atamuu miti isa dhiisaa waa of keessaa qaba. Innis waa'ee lubbuu oolchuuti. Ganama garuu yookaan immoo ijoollummaa isaatti Yoosef gaafa abjuu ate maal jedhee itti mature obbolootatti utuu isin naa gugguuftanii hin argeen waa'ee ofii isaatti haasa'a. Utuu isin naa sagaddanii hin argeen obboloonni gaanni isaan jibban kana.
yeroo baay'ee mul'ati kan inni nurkatti jibbamuu fi nutu jireenya keenya giddu galeessa goona utuun akkas godhu henna utuun sana godhu hen ofii keenyatu fuunee gubbaa sana kaa'uu barbaanna waaqayyoon abbaa mul'ataa dhoksine waaqayyo abbaa mul'ataa jireenya keenya irraa na mul'atu maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u amma gaanii Yoosef ijoollummaa keessaa ba'ee hojjetamuu waggaa dheeraa booddee sukkuumamuu waggaa dheeraa booddee maal bare kaayyoo mul'atichaa bare waa'ee namni dhufee naa gugguufuu miti gugguufuunuma gugguufuun rakkina miti waa'ee gugguufuu miti garuu kaayyoonsa waaqayyo obboloota isaa Yoosefiif gugguufsisuu miti kaayyoon wanta waaqayyo isa keessatti hojjetuudhaan hojiidhaaf namoonni akka isaan gugguufan barbaada waaqayyo namaaf utuu hin taane hojiidhaaf akka gugguufan ayyaana namicha keessa jiruuf akka gugguufan mul'atichaaf namoonni akka isaan gugguufan gugguufuu jechuun immoo akka isaan hojjetan barbaada waaqayyo Yoosef garuu utuu sinnaa gugguuftanidha jireenya akkasii keessa jiraanna yoo ta'e jireenya ijoollummaa keessa irratti namni akkasii gugguufu utuun namooti naa gugguufanii utuun immoo ol beekana godhu utuun sooromu utuun badhaadhu utuun sana godhu namiyyattu yoo jiraatte ijoolleedha jechuudhaati. Kanaaf ijoollummaa sana keessaa baanee akka nuyi guddanu barbaada waaqayyo kaayyoo mul'atichaa akka ta'utti akka nuyi barrutu barbaada waaqayyo maqaan waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u walumaa galatti qabxii isa lammaffaa kana walumaa galatti guduunfee kaa'uudhaaf waaqayyo waan xinnaas yoo sitti kenne waan guddaas yoo sitti kenne kaayyoo itti sitti kenneef qaba kaayyoo sana beekuun egaan handhuura mul'ata keetii ta'utu irra jiraata kaayyoo sana waan xinnaas haa ta'u waan guddaa horiis yoo sitti kenne beekumsas yoo sitti kenne kennaas yoo sitti kenne dandeettii ittiin biyya bulchan dandeettii ittiin waldaa bulchan yoo sitti kenne waan fedhe haa ta'u waan sitti kenne hundumaa kaayyoo isaa beeka waaqayyo kaayyoo isaa baruun barbaachisaadha inni kun egaan isa lammaffaati yoo kaayyoo sana hin beeknu ta'e mul'atichi jalqabaa amma dhumaatti waa'ee keenyaa saataanaan inni mul'ata waaqayyo biraa dhufe miti sadaffaa haala ati keessa jirtu wajjiniin walgita taanaan inni mul'ata miti haala ati amma keessa jirtu wajjin walgita taanaan humna beekumsa keetiitiin mul'ata lafa keessa taanaan humna qarshii keetiitiin mul'ata lafa keessa taanaan humna dandeettii keetiitiin mul'ata lafa keessa taanaan namoota amma qabdu laalteetu mul'ata lafa keessa taanaan inni mul'ata isa waaqayyo biraa dhufe miti mul'ata isa kan biraa ta'uu danda'a ta'a mul'ata isa waaqayyo biraa dhufe miti mul'ati inni waaqayyo biraa dhufu dandeettii kee ilaalee beekumsa kee ilaalee qabeenya kee ilaaleetu isaan waan gitu kenna miti waaqayyo mul'ata waaqayyo yeroo kennu akka guddina isaatiitti kenna maqaan waaqayyo galateeffamu mul'ata guddaa isaa waaqa guddaa biraa waan dhufuufitu wanti guddaan dhufeetu nama xinnoo keessa kan inni taa'u barbaada waaqayyo wanti beektota biyya lafaadhaa jilbeenfachiisuu danda'u dhufee wallaalaa keessa akka taa'u barbaada waaqayyo wanti jabaanii jajjabootaaf gurguddoota biyya lafaa jilbeenfachiisu dhufeetu nama dadhabaa keessa akka taa'u barbaada waaqayyo akkasitti hojjeta waaqayyo wanti sooressootaaf badhaadhota baay'ee jilbeenfachiisu nama hiyyeessa keessa akka taa'u barbaada waaqayyo mul'ati gaa isa kana mul'ati isa kana jireenya keenya ammaa wajjin waliin fakkaatu jireenya nu amma keessa jiraannu wajjin waliin gitu madaalli isaarra yoo keessanii waliin gitu attamitti ta'uu danda'a jenna Abrahaam bira dhufeetu waaqayyo yaa Abrahaam jedheen urjii waaqa kana ilaaltaa innaan eeyyee cirracha galaanaa kana ilaaltaa innaan eeyyee sanyii kee akka kanan baay'ee isaan jedheen Abrahaam mucaan qabu mucaa malee adeema abdii kutateera umuriin isaa iyyuu immoo waggaa 99 geeraam hamma waggaa 99 iyyuu Abrahaam mucaan godhanne Saaraan immoo gadameessisee seera uumamaatiin cufameera seera uumama seera qaba uumami waaqayyo waan hundumaatti seera kaa'eera yookaan daangaatti kaa'eera dubartiin hundumti keessan akka beektanitti umuriitti da'uu dandeessu qabdi umurii sana keessa dabarteetti Saaraan wanti dubartiitti dhufu irraa citeera Saaraarra kanaaf gadameessi Saaraa maal jedhaa an kana booddee mucaa baachuu hin danda'u du'eeraani jechaara gadameessee dulloomeeraani jechaara gadameessi Saaraadha kana dubbata uumamaan akka jedha uumamaan namni immoo seera uumamaa jala jiraata sababiin isaa seera uumamaa kan kaa'e waaqayyoodha waan ta'eef kanaaf mucaa godhachuu hin danda'amu jedhaniitu murteessan waaqayyo dhufe ani Elshaadaayidha jedhe seera uumamaa cabsee hojii hojjechuu hin danda'an jedhe maqaan waaqayyoodha bara baraan kan eebbifame haa ta'u nama ijoollee tokko hin qabnettitu waaqayyo waan waa'ee maalii haasaa namoota lakkoofsa hin qabne sii kennaadhaan sanyii lakkoofsa hin qabneedhaaf abbaa taasaatiidhaan ijoollee baay'eessa keessatti argaa jiraanidhaan gadameessa Saaraa keessatti ijoollee argaan jiraadhaan gadameessa gogaa gadameessa du'e keessatti ijoollee arga waaqayyo sanyii guddaas keessaa ka'aa yaa Abrahaam jedhan waaqayyo Abrahaamii wajjin deemu gaa kun Saaraadhaa wajjin deemu gaa kun haala isaanii wajjiniin waliin gitu waliin fakkaatu mul'ati gaasa kan
Kanaaf Abrahaami utuu mucaan godhatinitu biyya keessa deemee ijoollee isaatiif lafa safara. Bal'ina isaa dhaqii ilaalii jedheen Waaqayyo. Dheerina isaa dhaqii ilaalii jedheen boqonnaa 13 jettanii yoo ilaaltan uumama boqonnaa 13. Dheerina isaa ilaali bal'ina isaa ilaali ijoollee keetiif akka gowwaa keessa deemeetu ijoollee kootiif jedhee lafa safara. Ijoollee isaatiif lafa safara. Dulloomeeraam ofii. Garuu waliin gitu gaanni Waaqayyo ittiin jedhuufi inni Abrahaam mul'ata dhee fudhatee jiruufi inni Abrahaam ittiin ijoollee isaatiif lafa laalaa jiruufi haalli inni keessaru waliin gitu walii wajjin adeemu. Daawit bira dhaqeetu Waaqayyo gaaf tokko mootii Israa'el taataati jedheen. Daawit tiksee hoolaati. Nama mana barumsaa seeraa keessaa barataa jiru miti. Barumsa kana ergan fixee ba'ee booddee ani biyya akkasii bulchuu nan danda'a jedhee nama yaadu miti. Yookaan immoo mootummaa galagalchuudhaaf nama waraana of duukaa hiriirsee mootummaadhaan lolaa jiru miti. Nama waan sana qabu miti. Nama waan sana yaadaa jiru miti. Waan fakkaatu miti. Etuu ta'e illee obboloota isaati. Obboloonni isaa waraana keessa jiru obboloonni isaa. Tooftaa waraanaa iyyuu beeku obboloonni isaa. Bifattis immoo ija namaa guutu obboloonni isaa. Saamu'eel immoo yeroo sana bifa laalee Saa'oliin kaa'eera sababa ta'eefi amma bifa sin guutu namichi kuni. Hoolaa eega yeroo hundumaa hoolaa wajjin bara isaa dabarse nama wajjin oolee hin beeku hiriyaa wajjin taphatee hin beeku. Taa'ee namoota 3-4 geggeessee hin beeku. Mana isaanii keessatti iyyuu taa'ee maatii gidduutti waa dubbatee maatii waa amansiisee hin beeku. Obboloota biratti obboloota gidduutti waa dubbatee obboloonni haasaa isaa dhaga'anii maal attam dinqiidha yaade kun jedhaniin hin beekanii. Haasaa Daawitiin kan beeku Waaqayyoof hoolota duwwaadha. Nama akkasiitinitu mootii taataadhaan Waaqayyo. Isaa wajjin hin deemu. Isinii galaa irraa mul'ata. Isaa wajjin hin deemu. Kanaaf iyyuu haala keenya har'aatii wajjin walqixa taanaan inni mul'ata miti. Karoora ta'uu danda'a. Karoorri barbaachisaadha. Mormii karooraan qabuun. Karoorri baay'ee barbaachisaadha. Namni Waaqayyoo karooraan jiraatu. Waaqayyoos Waaqa karooraati, Waaqa akeekaati. Kanaaf humna keenya wajjin wanti walqitu, wanti nuyi lafa keenyu mul'ata utuu hin taane kaayyoo baasu, karoora baasu ta'uu danda'a. Inni kunis eebbifamaadha. Garuu mul'ata miti. Mul'ata bira akka nuyi geenyu barbaada Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Inni arfaffaan waan namni hundinuu salphaatti hubatu yoo ta'e mul'ata miti inni. Yeroo isinii mul'ata jettanii hiriyaa keessan bira jettanii laa waan akkasiin yaadaa jira. Maal sitti fakkaata jettanii haaleluuyaa kuni dinqiidha bakka natti toleera kun jennaan inni mul'ata miti. Mul'ati waan dhokataadha mul'ati. Waan dhokataadha. Namni sun immoo sirriidha kun ta'uu danda'a jennaani isattis mul'ateera jechuudha. Waan nama hundumaatiif haasaan sagaluudha jechuudha. Waan nama hundumaaf haasaan sagalu. Waan nama hundumtu ta'uu danda'a kun humnas qabdaa beekumsas qabdaa dandeettis qabdaa hojjechuu hin dandeessati jedhee namni nuu mirkaneessu taanaan mul'ata miti jechuudha. Mul'ata miti akkuma sila isiniin jedhee kaayyoo yookaan karoora ta'uu danda'a. Mul'ati yeroo dhufu namoota sirrifachi attamitti ta'uu danda'a. Akkuma sila isiniin jedhee amma Right Brothers torban darbe isiniin jedhee Right Brothersiin amma yeroo xiyyaara uumnaa. Xiyyaara uumneetu biyya Awurooppaatii fi biyya Ameerikaa yeroo gabaabduutti wal agarsiifna. Qilleensa keessa barrisaa akkuma gugee kanatti qoochoo qaba. Akka ittiin ka'eetu adeema. Yeroo isaan jedhee namatti himanii namni fudhachuu hin danda'u kan. Nu kadhadhaa jedhana mul'ata akkasii qabnaa yoo jedhanii mul'ata jedhee namni kadhachuuf hin danda'u jara kanaaf. Kun maraannaadha jechuu danda'u. Attamitti namni qilleensa keessa adeema. Attamitti wanti tokko ol ka'ee nama baatee qilleensa keessa adeemuu danda'a waan jedhaniif namoonni hin kadhatan namoonni hafuuraayyuu kana mul'ata kun jedhanii hin kadhatan. Ammatu jarri liqii barbaadaniiti namni kun ta'uu danda'a jedhee horii liqeessuuf hin jiru. Ammatu gorsa barbaanna waan kana irratti jedhaniiti namni gorsu hin jiru. Ammatu barnoota barbaanna kana fooyyessuu barbaanna jedhaniiti yeroo sanatti manni barumsaa kana barsiisuu danda'u hin jiru. Erga mul'achi dhufeetu hojiinsa argame booddee sarratti hundaa'etu barumsi qophaa'a malee barumsi sanaayyuu hin jiru. Kanaaf mana barumsaa dhaqeen fooyyessa kana jettan mul'ata sanaan manni barumsaa hin jiru. Isinitti himaa. Namoota naaf kadhatanii barbaada yoo jettan namoonni iddoo sana ga'anii kun ta'uu danda'a jedhanii amananii kadhachuu danda'an hin jiran si duwwaatti mul'ate wanti isaa. Hin jiru namoonni si kadhachuu danda'an. Gorsa barbaada yoo jettee namoonni gorsa bishaataa si kennanii karaa si agarsiisuu danda'an hin jirani sababiin isaa si keessatti jalqabaa jira Waaqayyo waan haaraa san. Wantichi haaraa ta'uu isaa beeki mul'ata yeroo ta'u. Sababiin isaa Phaawulos waan ija namaatiin hin arginetu arginaadha ilaallaa. Ati hin laalta, ati hin argita, bal'inni isaa sitti mul'ata, dheerinni isaa sitti mul'ata, sii galaa. Nama kan biraatiif hin galu. Kanaafitu Maariyaamin ergamichi Gabri'eel Eelsaatti erge gara gammoojjii dhaqee Eelsaa dubartiin jedhamtu tokko seenuu dulluma ishee keessa ulfoofteetti. Durbi ulfaa'uun yoo isheedhaa galuu baate jaartiin ulfaa'uun isheedhaaf hin gala.
Iseenuu namatti himtee afaan hiikkattu dhabdeetu balbala see cufattee mana keessa taa'aa jirti. Inni isheen ulfoofte namaan galle nammuun fudhanne hawaasin fudhanne kanaaf mucichi akka du'aatti ishee keessa taa'aa jiraati. Mee yaa Maariyaam gara ishee dhaqee Yoosefitti yoo himte Yoosefiin galu sababa ta'eefi Yoosefitti hin himne, haadhatti hin himne hin galuuf kaa, abbaatti hin himne hin galuuf kaa, obbolaatti hin himne hin galuuf kaa, warra wajjin kadhattu warra wajjiniin Waaqayyoon waaqessitutti hin himne hin galuuf kaa. Kanaaf iyyuu dubartii tokkotu itti hime Waaqayyo. Dubartii biyya baddaa jira achi dhaqxe gaa'e. Yeroo dhattu innis Maariyaam keessaa fi inni Elsaabeet keessaa utaaluu jalqabe lamaan saayyuu dubbachuu jalqaban Yohaannisiif Yesuusiif gadameessa keessatti wal beeku. Gadameessa keessattitu wal beeku. Iseen waa'ee Maariyaamiin dubbatti Elsaabeeti. Maariyaam immoo waa'ee Elsaabeet dubbatti. Mul'ata wal keessatti kaasanii, mul'ata wal keessaa dammaqsanii, mul'ata wal keessaa guddisanii. Waaqayyoo namni sii kennu garuu jira. Nama hundumaatiif garuu hin galu. Nama hundumaatiif hin ta'u. Nama hundumaatti hin fudhatamu. Akkamittiin durbi ulfoofti. Seera uumamaatii alaati. Ta'ee hin beeku. Waan haaraadha waan oodaati maal kun akkamitti ta'uu danda'a? Yoosefiifatu Waaqayyo Waaqarraa ergamaa isaa ergeetti dubbachuudhaa baatee galuuf hin danda'u. Sababa Waaqayyotti dubbatee ija isaa baneef qalbii isaa waan baneef garuu itti yeellaanee fudhateetu mul'ata isaa Maariyaam fiddee deesse sanatu Yoosefin morkaa fuudheetu guddise. Namoonni tokko tokko kennaan isaanii mul'atuma da'uudha. Mul'atuma lafa kaa'uudha. Erga waa'ee ulfaa'uu isheetiitti himamee booddee ergamaan Waaqayyoo yeroo mul'atu Maariyaamitti mul'ata miti Yoosefitti mul'ata. Sababiin isaa mul'aticha guddisuudhaaf kan Waaqayyoo waame Yoosefiidha. Namicha guddisu sanatti immoo himuutti ka'e ka'iitii fuudhiitii Gibxitti gadi bu'i. Ka'i immoo Gibxii fuudhiitii ol deebi'i. Ergamaan Waaqayyoodha. Erga gaafa jalqabaatii kaasee Maariyaam bira dhufne waa'ee Yesuusii fi Yoosef bira dhufa malee. Namoonni mul'atuma duwwaa lafa kaa'an jiru. Namoonni immoo mul'ata sana fuudhanii guddisan immoo jiru. Egaan warra da'aniif, warra immoo mul'ata akka sanaa qabaniif, warra immoo mul'aticha guddisuu danda'an duwwaadhaaf gala malee yeroo dhumatti namootatti gabbaaf nama hundumaatiif gala nama hundumaatiif sifaa taanaan mul'ata mitiin. Kanaaf iyyuu teessee ilaaluutu sirra jiraata. Maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Daawit yeroo inni Goliyaadiin dhaqee rukuta jedhe maal ati mucaa xinnoodhaa jedhanii? Ati mucaa xinnoodhaa maal? Innoo nama muuxannoo qabuudhaa maal jedhaniin? Innoo nama muuxannoo qabuudhaa. Maal attamitti ta'uu danda'a jedhaniin? Dheerina hojjaa isaatiitti himu, guddina isaatti himu, muuxannoo isaatti himu, bodeenni baateetti jirutti himu, sibiilaan uffateetti himu. Daawitiin immoo xinnoodhaati jedhu. In taane nama hundumaatiif obbolaadhaan taane. Ati immoo jedhaniin hin tuffatanii obbolaanis. Mooticha isaa oliif hin taane maal akkamitti ta'u mucaa xinnoodhaa jedhaniin. Nama hundumaatu wareere gaafa Daawit dhaqeen Goliyaadiin rukutaa. Nama hundumaatu wareere. Hin jenneen. Hin dandeessaa hin jenneen. Dhuguma gootaa ati kana hin jenneen. Injifannoon sirka jira hin jenneen. Garbummaa kana yeelloo kana Israa'el irraa hin cabsitaati hin jenneen. Maal si wajjinoo waliin gitu jedhaniin. Si wajjinoo waliin fakkaatu jedhaniin Daawitiin. Namni eeyyee jedhee itti gammadee ililcheen simanne yeroo inni mo'eechi addeebi'utu ililchanii simatanii malee. Isa shanaffaa isinitti meetanii raawwadha. Giddugaleessi isaa yookaan immoo handhuurri isaa hojii miti taanaan mul'ata miti. Handhuurri isaa hojii miti taanaan. Yoon ka'ee mul'ata kana jalqabee hammanan buufadha, hammanan argadha, hammanan baay'ifadha jenna taanaan giddugaleessa isaa isa goona taanaan. Akkuma sila jechaa ture giddugaleessa isaa horii, giddugaleessa isaa beekamu, giddugaleessa isaa aangoo goona taanaan mul'ata miti. Kanaaf iyyuu handhuurri mul'atichaa hojii ta'uutu irra jiraata. Hojii. Yeroo baay'ee akka itti yaada namoonni baay'een akka itti yaadu hojiin sababa cubbuutiifitu nurra kaa'amee jeenitu yaadu. Firoota koo hojiin kufaatii namaa dura ture hojiin. Utuu namni uumamin iyyuu hojiin nama dura uumameetu nama taa'ee eegaa ture hojiin. Nama taa'ee eegaa ture. Waaqayyoos bokkaa lafarratti roobsine sababiin isaa namni lafarratti hojjetu waan hin turreefidha. Kanaaf mul'ati yeroo kennamu hojiidhaaf kennama mul'ati. Hojiidhaaf hammaman ittiin hojjechuu danda'a kanaan, hammaman bu'aa buusuu danda'a kanaan isa jedhu yeroo hundumaa yaaduutu nurra jiraata jechuudha. Waaqayyoof hamman buusaa, uummataaf hamman buusaa, dhaloota kanaaf hamman buusaa, dhaloota dhufuuf hamman buusaa ta'uutu irra jiraata malee anaaf hamman buusaan keessaa baduutu irra jiraata. Giddugaleessi isaa hojii ta'uutu irra jiraata. Gooftaan Yesuus Kiristoos akka jedhe amma ammaatti an hojjetaan jira. Amma ammaatti abbaan koos hojjetaa jira wangeela Yohaannis keessatti.
Kanachuun aniif abbaan hojii dhaabneen beennu jechuusaati. Hinuma hojjanna yeroo hundumaa jechuusaati. Macaafi uumamaa boqonnaan tokkoyyuu Waaqayyo guyyaa ja'a hojjetee torbaffaatti immoo jiru hojii isaa hundumaarraa boqotee Waaqayyo waaqa hojiiti jechuudha. Hin hojjeta Waaqayyo. Sababa cubbuutiif immoo hojiitti deebi'e namni gaafa kufu Waaqayyo maal godhe deebi'e hojiitti deebi'e ni boqotee ture Waaqayyo. Ni boqotee ture hojiitti deebi'e. Erga gaafa Addaamiin barbaachuu yaa Addaam eessa jirtaa jedhee Waaqayyo erga hojii hojjechuu jalqabee kaasee amma har'aatti hojiirra jira Waaqayyo. Kanaaf iyyuu biyya lafaarratti nuyi warri uumamnee biyya lafaarra jirru erga of barree kaanee hamma gaafa biyya lafaarraa deemnutti hojii hojjechuutu nurra jiraata. Sooroma ba'uun wanti jedhamu hin jiru hojii hojjechuutu nurra jiraata. Hojii sooroma kan nuyi baanu gaafa biyya lafaatti deemneedha. Kanaaf yeroo nuyi biyya lafaa keessa jiraannu yeroon hundumtu sekendiin isaa daqiiqaan isaa sa'aatiin isaa guyyaan isaa torbanni isaa ji'i isaa waggoonni isaa hundumtu kan maaliiti kan hojiiti. Kanaaf iyyuu mul'anni dhufu mul'ata hojii ganamaa galgala nu hojjechiisu ta'uutu irra jiraata. Mul'ata hojii. Kanaaf iyyuu mul'ati ati qabdu mul'ata hojiiti moo mul'atuma ofii keetitti hojjettee ittiin beekamuuti. Namni tokko si'a tokko ol beedhuma gubbaa kee si'a tokko biyya lafaarratti beekamee moo ba'uu barbaada. Waa'ee beekamuuti amma gaaffiin namoota. Waa'ee ulfinaati gaaffiin namoota. Waa'ee dhuma jireenya biyya lafaa kana fooyyeffachuuti gaaffiin namoota. Mul'ati garuu sitti himaan waan si hojjechiisuudha. Yoo birriin guutee sin hojjetta, yoo birriin hin jirre sin hojjetta. Yeroo baay'ee horii argachuudhaa jennee hojii hojjenna nuyi. Yeroo baay'ee horii argachuudhaan kun barbaachisaa miti jechaan jiru kanaanis mormaan jiru anis horii argachuudhaa jedhee hojiin hojjedhu jira. Horii malee immoo hojiin hojjedhu jira. Maqaan Waaqayyoodhaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf iyyuu horii amma mana argadhaa lakkooftanii hojiin hojjetinaa. Isanichi dhaladheedhaa kun jettanii hojiidhaafan uumameen hojiidhaafan jiraan jennee giddugaleessa mul'ata keenya yookaan handhuura isaa hojii goonee deemuutu nurra jiraata. Waaqayyo gooftaa maccaa nu haa gargaaru. Hin ka'anna Waaqayyoon. Namoonni Yesuus Kiristoosiin hin beekne yoo jiraattan gooftaasaa halkanii guyyaa nama hojjechiisu kana isa umurii hojii namaa kennu kana isa ija namaa banee hojii namatti agarsiisu kana arguun barbaada namoonni jettan yoo jiraattani kadhatuma gabaabaa kanaa wajjin kadhadhaa. Gooftaatti amanuun waanuma cimaa miti. Ilaa yoo kana kadhata kana kadhattani waldaan immoo waan isin itti fufu isin barsiifti. Kanaaf akka jedhaa kadhadhaa. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Har'a gara kee dhufeeraa na simadhu. Cubbuu koo hundumaa naaf dhiisi. Dhiiga keessa dhangala'een na qulqulleessi. Maqaa koo mazgaba jireenyaa irratti barreessi. Ani mucaa keetii ati immoo abbaa kooti. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Kadhata gabaabaa kana namoonni kadhatanii naannoo keessanii waldaa kiristiyaanaa barbaadaatii waldaa bira dhaqaa. Nuufis immoo nu barreessaa. Iimeelii keenya iskiriinii keessan irratti agartu yoo nu barreessitanii nus waan gochuun isin irra jiraatu isin itti himna. Waaqayyo gooftaan hunduma keessana eebbisu torban eebbifamaa torban gaarii qabaadhaa. Baay'een isin jaalladhaa. Torbaarraa moo deebi'ee arguun hawwii kosa guddaadha. Waaqayyo hunduma keessana eebbisu. Waan tokko deemoo kan ilaalamu karaan koosii biyyaanis cufamu. Kan eenyuun beekne naaf qaama garaa hin walqixxeessaa tabbaana dura. Bukeef qullubbii warra Misirii kaayyoon qabanoo hin nyaatu sirii. Waaqayyo bira abdiin qabanoo yeroo rakkinaan abdiira innoo. Nan qabeenaa nan daangessinaa kaayyoon qaba. Nan qabeenaa nan daangessinaa mul'atan qaba. Nan qabeenaa nan daangessinaa deemaan jira. Nan qabeenaa nan daangessinaa kaachaan jira. Nan qabeenaa nan daangessinaa fiigaan jira. Abdii guddaa kakuu Waaqayyoon na dura jira. Boo'ichas darbee